Ashama kabajamtoota hordoftoota Chaayordii YouTube nagaan seenii ta'u akkam jirtu ani galatasaa jira isinis baganaa jiraattanii baga eegamtanii yeroo kanaaf fi sa'a kana naa eegdanii ani galanni gooftaaf haa ta'u nagaa fayyaa godha isinis immoo akka nagaa fayyaa naa taatanii abdiifaman ta'in qaba akkasumallee immoo ashama hordoftoonni amantaa bira nagaan waaqayyo jiraata. Mana bakka jirtanitti isiniif haa ta'u biloota koo jirtu ani jira galanni isaa haa ta'u akkuma na argitan kana nagaan qaba waaqayyo galatuumu eegee tiksee kan yeroo kanaaf isaa kana kan nagee uuma keenya ulfinniif galanni isaa haa ta'u jecha akkasuma irra deebiidhaan warroonni viidiyoo kiyya like share gootan galatuuma akkasuma immoo warroonni maatiinaaf hin taane maatinaa taa'e eessunii jedha egaa immoo har'a viidiyoo tokko qabadheen dhufe viidiyoon kun barumsa guddaa qaba irratti xiqqoo waan wayiitti dabalee irratti dubbachuun barbaade egaa akkuma beekamu biloota koo jalqaba irratti warroonni gara waldaa keenya kanatti nutti makamuu barbaadanii akkuma argitan kana waldaa Yohaannis keenya waldaa Yohaannis Cubbadhaa nutti makamuu barbaadanii yookiin isin wajjin tajaajilamuu nan barbaada jettanii jalatti komeenti jalatti naa barreessuu hin dagatinaa dhugaa dubbachuuf jennaan waldaan keenya waldaa baqash kaka'umsa namaaf ta'u kan nama hawwatudha yoon kana jedhu immoo maaliif kana jettee jechuu dandeessan tokkoffaan waa'ee amantaa keenya hin barsiisa. Namoonni waa'ee amantaa keessanii baruu barbaadanii koorsii waa'ee haadha keenya dubaruu maaramee akkasumas waa'ee mana amantaa jireenya kiristaanummaa kan jedhullee waa waa'ee hin barsiisa. Lammaffaan immoo rakkattoota gargaaru keessatti illee hin ramadama. Haamilee baay'ee kan nama hawwatudha. Dhugaa dubbachuuf jennaan diraamaa kaleessa hojjenne tokko irratti waldaa keenya bakka shamana gaa'ugaa kana hundan jedhee galeen jireenya godhannaa waan ta'eef tokko yaada isaa ibsa. Akkuma diraamaa irratti argaa jirtanii nama deemaa kiyyaa maaliif rifattere tajaajiltoota waldaa Yohaannis kana keessatti anis immoo Indeed yaakuu nagaa gaa'ugaa kana hunda hojjedhee silaa wanti hundumaa walumaan hojjetan akkuma argitu sanii amma gallee maatii jaalalaa godhannee jireenya godhachuun barbaada waan ta'eef kanaafuu nagaa akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhugaadhaan nu jaalatee nuuf qulqulluu nuuf lolaasee sana eessi bakka kiyyaa eegu baay'ee isaas jaaladha ishee jireenyaan boroo akkasumas immoo maatii waliin jaaladhe. Akkasuma ta'ee immoo haala yeroo kana irratti kan hundaa'edha hiriyyaan kiyyaa yaani haalli amma yeroo kana irratti hundaa'ee jiru akkuma argaa kana suuraan hiriyaa isaanii siin jaaladha baay'een si jaaladha jedhanii akkuma argaa jirtan kana dubartoota akkana anis immoo waan hin jaaladheef namni jaalate tokko dhugaadhaan jaalate taanan hammeenyi nama sanii dhaga'uun nama sanii dhaga'uun barbaadu ofii kootii dhuunfadhee bakka shinni akka jiraatu inni akka gammadee jiraatu waan hin barbaaduuf kan namni naan jedhu sanii dhaga'u so hiriyyaan kun natti himtee turte ani hiriyyaa kootiin hiriyyaa kiyya jaalallee kiyya na jalaa dhukkubee yan jedhutti ishiin ni kofalte. Kofluun ishii hiriyyaan kiyya kun nama sirrii ta'uu dhiisu isaa waan barte yookiin immoo inni qarshii kiyya akka nyaatu waan beektuuf jechuudha. Akkasuma immoo hiriyyaan isaallee na gorsee ture isaallee inni gorsee ture in argita waan ta'eef diraamicha isiniif hin maxxansaa. Bakka hiriyyaan isaallee hiriyyaa cimaa ture hiriyyaan jaalallee kiyyaa jechuudha. Guyyaa hundaa inni mana amantaa deema. Akkasumallee immoo bakka akka qarshiin dubartoota biyya ormaa akka isa fayyan akka nama miidhu dhumarra miidhaa akka qabu itti hime garuu inni hoo keechisaa bakka arra gammaduu qofa barbaadan yoon jedhu jaalalleen koo jechuudha ifama garuu jaalallee kiyyaan akkas jechuu koo irratti inni har'a nyaatee
dhuguu qofa ilaala. Akka amma irra jiraachaa jirru kana jechuudha. Namni tokko amma fakkeenyaaf nama hunda jechuu kooti miti. Namni tokko arrabichaa jiraachuu barbaada. Arrabichaa nyaatee quufuu barbaada. Nama duubatiif hin yaadu. Inni amma hiriyyaan kiyyaa ishiin qarshii ishii anaaf kennitee fixxe hundumaa booda hoo maal taati kan jedhu naaf hin yaadu. Ani garuu homaa hin ta'u. Sababni isaa tarii bakka sanitti jaaladhee qarshicha laadheef qarshicha koon xumuradheef itti fixadhe malee ani waan hin gaarii raawwadheefu kufus harka waaqayyoo irratti hin kufu. Waaqayyoon immoo na gargaara. Maaliif akka na gargaaru beektanii? Dhugaadhaan waan hin jaaladheef. Dhugaadhaan waan isaaf dhibbadheef. Garuu immoo miidhaa kan miidhamu isaa. Tokkoffaan ana nama dhugaan jaalattu dhabee jira. Lammaffaan immoo ana dhiisee hiriyyittii tiyyasan bira mana qabdaa'e qabeenya qabdaa'e jedhee ishii bira deema. Ishii sin argan. Ana sin arganne ishii sin argan. Qarshichi narraa fayyadame sun immoo waan tokko waan gatiirra oole tokkoof hin qabu. Maaliif jennaan inni jireenyi isaa nyaata qofa waan ta'eef. Inni nyaatee har'a qofa gammadu baqash bareedee uffatee deemu qofa. Kun immoo wanta jireenya addunyaa irratti hafuudha. Nama hin fayyadu. So diraama baay'ee barumsa qabudha dhugaa dubbachuuf jennaan. Jireenya haala yeroo ammaa kana irratti hundaa'e wal qabata. Haala jireenya ammaa akkuma argaa jirtan kana namoonni baay'een baangiraawundii isaanii dhoksanii otuu haadha manaa qabanu. Ani dhugaa dubbachuuf jennaan wanta kana wanta narra ga'e tokko arge. Yoon jedhu nama wayii ani nama beeka eenyummaa isaa. Namni kun ijoollee lama gurguddaa qaba. Ani garuu beekiteefne. Beekitoo inni xiqqoo yoon ta'u na beeka malee. Inni xiqqoo yoon ta'u na beeka. Yaani fuulli kiyyaa ammaa fi fuulli kiyya kaleessa tokko miti. Kaleessa xiqqishuun ture garuu guddadheera. So ittiin beekamu ani garuu nan beeka. Eenyummaa akka ta'e maal akka ta'e. Kanaafuu ani akka namaatti haasofsiisee ofii koo dhoksee iddoo dhaloota koo dhoksee jijjiirree itti himee suura koo. Hin beeku sila ta'eef suuruma kiyyan erge. Bakka baay'ee tokko gammadee achii booddee ani haadha manaa qabda jireenya hin godhanne hin jire. Maal akkanaan jedhu beektanii? Haadha manaa hin qabu. Ijoollees hin qabu naan. Otoo ijoollee lama na caalaa hin qabu jechuudha. Dhuguma rabbi jechuudha. Ilaala. Maaliif kana godheree? Bakka ani biyya Oromootiin jira. Jireenya biyya Oromoo keessa hin jiraadhe. Ogaa amma kana guute qarshii nan qaba waan hin jedhee. So qarshii kiyya san fudhachuudhaaf yookiin qarshii koo san ishiin naaf laatti jedhee haadha manaa isaa kaadu. Ijoollee manaa ijoollee isaaf ijoolleen kennaa waaqayyoo isaaf laate isaan kaadu. Kun maaliif niree kun karamitti nama fudhachaa jiru? Ilaaltanii. Kanaafuu nus immoo diraama kanarraa waan baay'ee akka barattanii kan hojjennee dhugaa dubbachuuf jennaan barumsa guddaa qaba. Akkuma beeknu kana namoonni tokko jaalalaanis miidhamuun hin jira. Garuu immoo bakka kanatti of ejjetanii ilaaluun hin jira. Anama jechuudha. Innaa hiriyyaan tiyyaa bar inni qarshichaaf si barbaada malee jaalalaaf si hin barbaadu naan jette san dhaga'ee haga kana hunda hin miidhamuun ture. Namicha hiriyyicha keessanis sirriitti barachuun qaba. Yoon jedhu inni fakkeenyaaf haalli isaa natti jijjiirame qarshicha koo fudhatee haalli isaa natti jijjiirame. Ani garuu naaf hin galle. Sin jaaladhallee yoon jedhuuni haa ta'u naan jedha. Nama jaalataniin akkas hin jedhani. Haa ta'u naan jedha. Ani immoo waan inni hin jaaladheef silaa baqqash ana akka ofii kiyyaa qofatti waan inni ilaaleefi. Innaa dhugaa dubbachuuf jennaan diraamicha gorsaa baay'ee fi barumsa baay'ee of keessa qaba. Obboloota koo waan hin jechuu barbaadu warroonni waldaa keessan kana si wajjin tajaajila. Waldaan keenya kun waan baay'ee of keessatti qabata. Rakkataan gargaaraa haga qabnurraan jechuudha. Dirqama 10,000 15,000 osoo hin taane filannoo keetii irratti hundaa'eeti. Maaliif jennaan namni haga qaburraa kaffala waan ta'eef. Innaa haga qabnurraa biyaansi 500 yoo qaban barakatiidha. Oduu bishaan tokko binnee fi galatooma jedhanii nu eebbisanii waan ta'eef amma kinoo
namoota nuuf fayyadneef jennee lubbuu keenya fa'aa dabarsaa jiru. Namoota eenyummaa isaanii hin beekne attaallalamne har'a afaan nu jaalata yookiin immoo duduuba isaa hin beeke dhugummaan nu jaalachuu isaa otoo hin beekne qarshii keenya dhiiga keenya dafqa keenya isaaniif laannu sana garuu otoo mana amantaa tajaajillee gaariidha natti fakkaata ani dhugaa dubbachuutti innaa akkasuma isiniin jedhu obboloota kiyya egaa warri nutti makamuu barbaadan goottaan waliin tajaajilama nu waliin baradhaa guyyaa ayyaanallee ayyaana kabajna akkuma dandeenyu asoosamaanii diraamaan jira walaloon jira faaruun jira kan dandeettii qabnu nu waliin tajaajila. Hello Abdi. Hawi. Ebira dhuftee biti dubbadhu kaamaati. Sagaleen koo jira. Qoy ani sagalee keessa. Haasayam. Abdi kiyya maal akkatti immaa gammadde dheermoo arramuu gammachuun kee immoo ka tokko arramuu maal argatte? Wanna dhabeen qaba akka kenna seete akkatti gammadeen jiraadha. Maal argatte immoo har'a takka wajjin haasofte? Silaa kee waliin haasofte waliin beektati. Sittani magaaggeeffadha malaali takka jedhi Dubaay numa laali numa waaqayyo ganna buuse himuudhaan hayyannaan haayinaan jette deebiste achumaan dubbise qabeenyi ishee laali mana qabdi jedhi birriin baankii amma kana geera. Bakka sigaa bakkaati qoy haasaa biraan qabdu haasaa kana bichaadha yeroo hunda arra kanatti taasee abaru kanatti taasee haasaa biraan qabdu ani kaasoo maqaan sirraa dhagoo ammaati. Booda garuu akkasi qocca'uun beekta sisimmiidha. Omtu nan qolcha'u ati gowwaan sin jedhe bakkuma tokko taa'e tolaale sisimee jennee ariitu maafi ati. Akkatti natti tolaan manuma ilmuun argadhe malee. Booda garuu wanti kun beekta simiidha boodarra. Sitti meeni garuu nan gorsine akkanaan jedhe amma hiriyyaa tokko si gorsee. Abdi anaa miti na gorsitu deema abbaa fi gorsibbo maali kun nagaan oolu. Ani sitti garuu kanaan booda ani wanta kana sitti dubbadhu na bira dhuftee wanta kanatti haasa'in bakka ani kanaan booda. Yeroo hundaa haasaa biraan qabdu haasamni kee kanumaati. Maal ta'a guyyuma tokkorree wanna haasaa seera tokko haasofte. Abdi nagaan oolu siin jedhe. Ciao nagaan oolu ani waamuma kanaatti si wajjin haasa'uun barbaadu. Nagaan. Maali kun gajabaan miidhaadha. Ani ko nagarrama gisee tokko kolaale. Akka nama beekumsa bakka horii kan gajabaa akkasaa kan anuyyuu gajabaa akkasaa kan hiriyaa godhadhe. Akka kiyyaatti maala taa'eetu haala jedhee birriin akkatti argata. Akkatti malee ani amma kana dhiisu malee mana qabdii qabeenya qabdii barrii gadhu wayi. Innumaan galee. Ani keen jedhu mucumti kun ammoo yooma deebi'a garuu gorsa hin deebi'uun amma ammoo takka argate jedha. Hin argatta amma. Kanaan booda amma nyaattu leellisee amma nyaattu amma boontu samma argadde jedhee takkatti gammada amma inni. Sila ka yooma deebi'a gorsa namaan dhaga'u maali kun ofi? Yaa waaqayyo maaloo ati yooma deeffatta garuu ati gorsa namaa isin dhaga'u inni. Galata waaqayyoo baay'een gammadeera waaqayyo galanni haa ta'u kadhannaa koos na dhagee kiyyaatti ni madhaa galuudhaaf hin waan ta'eef gallee jireenya godhanna waan ta'eef kiyyaadhaaf hin bilbila. Hello kiyyaayee. Wayii kiyyaa akkamnaaf jirta? Naguma jirta? Siif jira bareeda koo baay'ee si yaade bahe. Anis baay'ee si yaade.
Kiyyaa irraa wanta si gammachiisu sitti himachuuf hin dhufe baay'ee tokko hin gammadeera beektaa? Maalin immoo Gara biyyaa galuudhaaf inni bakka shamma nagaa waggaa kana hunda hojjedhee galeen jireenya godhannaa waan ta'eef. Maal kiyyaa maaliif rifattere? ayi xiqqoo waan hojjettu Indee kiyyaa koo nagaa waggaa kana hunda hojjedhee silaa wanti hundumaa walumaan hojjetan akkuma argitu sanii. Amma gallee maatii jaalalaa godhannee jireenya godhachuun barbaada waan ta'eef kanaafuu nagaa. ishii haa ta'u gaa kootu waaqayyo nagaa si haa